amma dachas yaa dachas rabbii kee sodaadhu ani si abdadhee manaa ba'e rabbii fi si abdadheetii manaa ba'e karaan beeku dachiin na golgolooytee jirti waan ta'eef olkee wallahi deemuu hin danda'u naaf fakkaatee wallahi ladhiim maaliif kufee cinaacha na dhukkub jira qoonqoodha na jirti dheebuudha na jirti bishaan hin jiru bishaan hin qabu nyaata hin qabu yoo ka deemtullee taate dachaas rabbii jedhiiti nagattee hin deemini dachaas of duuba deebi'i akka nagattee hin deemne ani homaa namaan adda ba'ee jira bakka hin taane jira waan ta'eef rabbi jedhii dachaas keenya yoo ka deemtullee ta'e of duuba deebi'i na barbaadi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya baga jiraatanii anarra obbaa jiruun natti hin tolle eda ummani tokko rasaasa nu bananeeti dachaas hin addaan baane wallahi jiruun na golgoloote gara deemuun beeku ana takka taare babeen beeku egan gaafa biyyaa bayeeti dachas ahora bien eso man nagatte badde badi ordofto de wallahi o ma jede du baddu lembeku ani oson mati ki bere bo badde jede tin shene duga rabbi jiruf jijjire jede tin ilmati yedabe lubuti yelle dabe oson fi gujiru dachas wan jala fi gujiru se yoni inni gareni tin jala gore dabe ani motu umman ni jala fu de ono shamiza di fada wan tefi umman ni jala fu de akasitti rasasa mata gubbati natuma turani rabbi garni saga goro wonni takanantu ine oso fi gu kufeti baka cinaachi kana duran dhokko suni achirratti kufe amma achirra kufe ono bakka kana oromo ilala oromoon malaasitti wonni ta'ee na fakkaate bakka akka namni asii ka'ee na fakkaate suma ciiseetiin kun wanni jechaa jira dachaas yoo karaa kana dhufu ta'ee asitti eegutti jira dachaas yoo viidiyoo kana akka agartu taate rabbi jedhiiti ani gara deemuun beeku karaa kana abdii keetii manaa ba'e siifi rabbiin abdadheeti yoo viidiyoo kana agarte bakka rasaasitti nuti banansan irra gaara tokko qaxxaamuree gaara lammaffaa gara achi aanu saniin jira yoo viidiyoo kana argitu taate karaa saniin koottu rabbi jedhiitii ani akka ta'u dhabe garuma deemuun beeku asirraa garuma sochoolleen qabu nammaa dhugaa wuma takka wanni silaa ilmi namaa jedhamu takka naannoo kanatti nagarre odoo namni jiraatu ta'e silaa dhaqeetanii gaafadhaayyuu afaan arabaa taatu ka beeku innaa shaantallee in darbe shaantaa darbee innaan jalatu fudhatee wanni takka wan silaa dhugamus wanni silaa nyaatamullee achi keessa hin jiru jechi kalas meeshuma san wajjin gatee jechuudha ati yoo ka shaantaa san nuu fuutu ta'e yoo karaa sanarra ka deebitu taate rabbii kee dhiitiime dachaas gara deemuun beeku viidiyoo kanoo agartee lookeeshin asiifin erga innaa foorjiin kiyya dhumu kee illee inshallah jiraatu hin beeku mee viidiyoo kanoo agarte siifin lookeeshin san erga bakka hin jiru karaa sanii kootuu sin jedha ati immoo narra beeyta jedheetiin abdii qabaa karaa sanii yaa dachaas kenna wallahi homa akka malee jira amma immoo laafadheen jira wallahi cinaacha na dhukkubu jira beela immoo baay'ee beeleen jira wallahi irraan tana agarte gaa'ii waa takka hin gammafne osoo waan nyaanna jennu akkasitti rasaasni nutti banameen beeytaa mire
wayyo osoo rasaan sanii nadhanii irra wayya wallahi. Am video kana gadin dhiisu jedheetiin wallahi du'aa karaa silaa bee wanni bee egaa bee jira waan ta'eef dhabamee oduu akka jiru sanii mannaa dhabamuu irra naa wayyaa'u. Alamii mati dachaas yoo video kana agartee karaa saniin kootu sin jedha. Kanaaf hordoftoota keenya ani immoo wanni isin irraa eeggadhu hordoftoota keenya du'aa naa godhaa rabbii jedhaati rabbiin dachaasii wal si agarsiisu jedhaati. Ani amma taa'uun deemaa jirulleen duraan yoo dachaasii wajji deemu beelallee nagarree dadhabbilee nagarree anatu dura fiigaayyuu anatu dura deemayyuu maaliifi yaada hunda akkana yaada dagadhu waa takka akkana yaanne na godhee kolfaa. Kanaaf hordoftoota keenya ani wallahi amma garuma deemu hin beeku baay'ee dhameen jira wallahi. Namni yoo waa takka rakkoon nama qunnamtu waa takka hin beeku dhugaa rabbi ijoollummaatti deebi'a. Amma anaa fi mubaarakiin kee garaagarummaa takka hin qabnu waa takka hin beeku jechuudha. Karaa kana duraan takka baheen beenu waan ta'eef ani hin beeku wallahi. Taarifni duraan Itoophiyaatti karaa Itoophiyaa Jibuutii as Itoophiyaa irraa gara Jibuutii gad deemne makiinaan deemee yoo sanillee homa takka osoo waa takka rakkoo takka hin arginiin Yamanitti of arge. Amma taarifni ani deemaa jiru kuni kanaaf jalqabaati. Rakkoon amma takka jettee na mudataa jirti. Kana booda garuu wal arguu dhabuun mala hordoftoota keenya. Silaa namni osoo bishaanii fi yookaan homaameen jiraate sila bishaan yoo dhuydellee guyyaa 2-3 akkaan inni eeyda. Amma bishaan illee akkasii darbee biraa deeme nu gachiisan jechuudha. Rasaasni akka wanni kanatti waan nuti meeshaan deemnu seeniiti nutti bananii. Kanaaf hordoftoota keenya har'a dubbiin jabduudha wallahi rabbi wallahi dubbii waan gaddaatiin isin dhufe jechuudha. Gaddaan isin dhufe gadda kanalaa rabbiin ilmaan keetti si adeebisu jedha du'aa naa godha. Bakka deemtuuf illee rabbiin si geessu jedhaati du'aa naa godha. Amma ani dachaas ni argadhaa hin argadhu yookiin rasaasa saniinuu dha'uu mala yookiin immoo qabamuu mala inni yoo hin qabamin dachaas siifin video kana onnee jechaa jira. Yoo hin qabamne ta'e yoo nagaa qabaatte yoo lubbuun si rasaasni si dha'ee du'uu baatte inshallah video kana inni argite dheeti yaada. Bakki ati itti dhuftu bakka ati rasaasa nurraa banan sanirraa gaara guddaa nu dura jiru san isa dura bayeetiin isarraa ol bahee isarraa ammoo gadi gaara lammaffaa walakkaa jala jiran jechuudha. Tamam. Yani karaa kanaan beeku jechuun amma kanumatti sitti haasa'u jira waan ta'eef karaa kanaan beeku bakka tana jedhamtillee hin beeku osoo ilma namaa ka argu ta'e directly dhaqeetiin gaafadha waan fedhannaa godhani afaan taatu ka beeku. Inshallah abdii rabbii sagalee makiinaallee uumamni dhagama mee fageenya irraa dhagama waan ta'eef yoo ka rabbiin nama milkeessu ta'e bakkuma fedhillee haa ta'u ispaartii irratti beeyitiin of kenna harka of kenna wallahi garuma fedhannaa oofanii. Kanaaf hordoftoota keenya isin na bira dhaabadhaa du'aayin amma bakka du'aayitiin jira wanni fedhe osoo maalleen gara fedhe naannee dhufe gara fedhe roobe kana dhaqqabuun ta'u maaliifi bakka silaa ilma namaarraa fagoo jira jechuudha. Bineensi keessa jira maybe kaleeyyoo akkasii bofa sana garree ani immootu sodaachaan ta'e bofuma sodaadhaa wama lafarra ol yookaan sodaadhaa wallahi rabbi isaa eegu jedhaati du'aa naa godha. Hordoftoota kiyya baay'ee wallahi rabbiin na jabe dhugaa rabbi akka ta'u hin beeku. Kanaaf beeku wallahi hin beeku homa haasa'ullee hin beeku. Isin mee du'aa naa godha bilbillee kiyya mee gaara gubbatti beeyoo ka dalagu ta'e
akka nin bilbilaa fi dachaasii fi itti yaalee jiraan jennaan immoo ka isaallee hin dalagu waan ta'e hin beeku. Yaa Rabbi mucaa kana anatu dhadha'ee kaasilleedha deemnu malee jedheeni wallahi waan jedhu hin beeku. Homa jedhu hin beeku jechuudha. Inni leelee yoo rubbuun jiraate inshallah wal agarra. Innis akkasumatti anumaaf yaadaa jira inni maaliif ani abdii isaatiin ka'e manaayi inni karaa beeka waan ta'eef osoo rakkoon takka nurra hin geenye keenya jenneeti akkasii wal maranneeti inshallah abdii rabbi jenneeti kaane ammallee yaa rabbi kiyya wanni si kadhadhu yaa Allah bakkas jiru kana bakkan jiru tana yaa rabbi na eegi. Kanaaf hordoftoota kiyya inshallah abdii rabbi waan jedhu qabu waan biraa waan jedhu qabu isinimmaan gaa du'aa nu bira dhaabadha bakki tanatti wanni nu barbaachisu du'aayidha. Fageenya sareen gara kana duttiin beekuun sareetu jira maaltu jira yeeyyii ta'uyyuu hin beekuun saree taate yeeyyii taate hin beekuun unoo uuma kalaas waan nama sodaachisu malee wallahi ilkaan nurra jira in kolfa akkamiin godhare yaa wallahi akkasii unoo amma laafadhe jira beela wallahi beelee jira akka malee yaa Rabbi amma zeena viidiyoo kana agartee akka uumataati yaama absir ma zeenuti du'aa naa godhi Rabbiin si biraa jiraatu jedhii du'aa naa godhi na eebbisi yaa Zeenab akkanan cubbisne inshallah abdii Rabbi wal garra Rabbi wal nu agarsiisu rakkoo tana keessa Rabbi na baasu yaa Rabbi. Amma dachas yaa dachas Rabbii kee sodaadhu ani si abdadhee manaa ba'e Rabbii fi si abdadheetii manaa ba'e karaan beeku dachiin na golgolooytee jirti waan ta'eef olkee wallahi deemuu hin danda'u na fakkaate wallahi ladhiim maaliif kufee cinaacha na dhukkub jira qoonqoodhaa na jirti dheebuudhaa na jirti bishaan hin jiru bishaan hin qabu nyaata hin qabu yoo ka deemtullee taate dachaas Rabbii jedhiiti nagattee hin deemini dachaas of duuba deebi'i akka nagattee hin deemne ani homaa namaan adda ba'ee jira bakka hin taane jira waan ta'eef Rabbi jedhii dachaas keenya yoo ka deemtullee ta'e of duuba deebi'i na barbaadi. Baay'ee hordoftoota keenya nagaatti.